Abbootiin qabeenyaa dhaabbilee bebbeekamoo yookaan hooggantoonni dhaabbilee gurguddoodha. Dhaabbilee gurguddoo osoo hin taane gurmuu gaarii fi jajjabduu taate ijaaruudhaan dhaabbata gurguddaa ijaaran. Mee har'a nutis akkaataa gurmuu gaarii yookaan gurmuu jabduu itti ijaaran waliin haa laallu. Qabeenyaa asiin dura dhaabbata yookaan daldala qabu taatus yookaan konfoleessa wilii daldala dhaabbachuudhaaf deemu yoo taates qabxiilee armaan gadii tanarratti xiyyeeffachuudhaan na dhaggeeffadhu. Koffa mul'ata dhaabbata yookaan daldala keetii bifa salphaa fi gurmuu tantee cufaa galuu danda'uun salphisiitii itti himi. Lammeessoo gurmuu tantee itti gaafatamummaa fi amanamummaadhaan aangomsi. Injifannoon yeroo argamtees gurmuu tantee faana kabaji. Gurmuu jabduu fi gaariin bu'uura daldala milkaawaa fi guddaa hundaati. Injifannoo fi beekumsa waa'ee daldalaa, biizinasa akkasumas faayinaansii irratti argachuudhaaf peejii kana like, share, subscribe diitu godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. If hormaatan dhabina ogeessa biyya kuushirraa.